baruudaa bilikii biftuu hireena yaalaa si haada baltuu. Bakki baruudaa bilikii biftuu hireena yaalaa si haada baltuu. Guyyuma guyyaan kun nami milkii hanga namayyuu tirra olaantuu. Nama gaarii guyyaa bareedaa qabaadhu yaa hiluu xiyyataniin jaboo jaaladhu. Ugaa ililli wallee shindira raarota chappee giida daraara. Ugaa ililli wallee shindira raarota chappee giida daraara. Eessa arreetii yaa hiluchito koda mi'aawaa fudhu jirura. The association's main goal is to strengthen the Oromummaa in the community and to create a network of women that support each other to help them overcome many barriers facing the Canadian. Jirtu. Jirtu. Isinin dhagee jirtu. Baga nagayaan jiraatanii guyyaa bareedaa arraan tana eeyba ilmaan keenyaa kan sadarkaa adda addaarra jiraniif qophiin kun qophaawee galatoomaan isinin jaa. Warreen sagantaa kana qopheesse waldee dubartootaa kan magaalaa Torontooti. Keessummoota keenya kabajamoo warri dhiiraa kan dhalaa manguddoon haawwan shamarran akkasumatti haawwan baga nagayaan afeerraa keenya kabajanii kabajaa ilmaan keenyaatiif asitti nu argamtan maqaa waldee dubartootaatiin isin galatoomfadha. Waldee dubartootaatii wajjin isin wal barsiisa. Waldeenni dubartootaa kan bu'uureeffame bara 2010 bara kunnan kana keessatti waan hedduu hojjete. Hojii inni hojjete keessaa takka takkaan maqaa isiniif dhawa. Fakkeenyaaf gaafa namni keenya Oromoon biyya keessatti sagalee dhabdee sagalee isaanii ta'uun akkasumatti warra keenya rakkataa baqataa hakaraa osoo biyya qabanii biyya fiitirraa dirqamaan biyya isaaniirraa godaananiin gargaarsa adda addaa godhuudhaanii waldeenni dubartootaa beekama. San qofaa miti waldeenni dubartootaa akkuma hojiin manaa ta dubartii hin mul'annetti dubartoonni dalaguus namni isaan galata ja'uun hin jiru akkuma aadaa taatee. Ammoo abbaan iyyuu firri dirmataa tanaaf jecha xiqqoon waan nuti goone mataa isiniif tuttuqa. Baroota gabaabaa hara tokkoonis dheeraa keessatti hawaasni dubartii fakkeenyaaf akka faranjiitti capacity building jedhaniin ijoollee teenya waan nyaataa akkaataa itti baratan Center for Jean Augustine Alawadaasiititti bara 2016 qoodarraa fudhannee ijoollee teenya nyaataa aadaa barsiisuudhaaf saganteeffannee sagantaan sanilleen akka gaariititti nuuf milkooyte. Ammas itti aansuun baroota 2017 aadaa teenya alagaa biratti if garsiisuuf fakkeenyaaf biyya 72 keessaa magaalaa Mississaagaatitti nutis akka dubartoota Oromootitti osoo hin ta'in akka Oromoo waliigalaa Oromoo guutuu Kaanadaa bikka buunee aadaa teenya namni hangi tokko boordiin as jiranii fi ilmaan isaanii nu wajji qoodarraa fudhatanii turan. Kanaafis haawwan galatoomaan isiniin ja'a. Itti aansee waan isaan dalagan keessaa fakkeenyaaf waan yeroo gabaabaatii fi waan yeroo dheeraa. Yeroo gabaabaarraa kara yeroo dheeraatitti yooniin isin dabarse qophiilee
fundraisingii kan bara 2016 gaafa Forti Macmoreen gubate warra Red Cross warra Red Crossii wajjin waan kana qopheessinee fundraisingii akka hawaasa dubartiititti qooda irraa fudhannee nutilleen qooda saniin horii hanga tokko karaa Red Crossiin Forti Macmoreen gargaarre. Ammallee itti aansinee gargaarsi dubartiidhaa hin dhumne mana keenya hawaasaa baatii 3tti waggaa teenyu hunda horii walirraa guurree hawaasa keenya gargaaruudhaan beekamna. Sanii achillee hawaasni dubartiidhaa artistoota keenya, walliftoota keenya warra biyya keessaa rakkoo qaban gargaaruudhaan ammallee obboleeyyan keenya warra ibiddi waxale Yamanitti gargaaruudhaan beekaman. Waldayni dubartoota Oromoodhaa waa hedduu dalage. Dalagaan isaanii waan hangana hin jenne mee hoggu takka isinilleen harka naa dhawaadhaaf. We are gathered here tonight to recognize and congratulate the hardworking 2020 and 2021 graduates. Sagantaa teenyarraa osoo hin baane hara sagantaa teenyaatittiin isin dabarsa. Wanni har'a walitti dhufneef hara tokkoon baroota dabre kana akkuma beekamutti haa addunyaan dhukkuba koronaatiin weeraramte keessa nutiis akkuma isaaniititti waliin weeraramaa turre. Ammoo sanirraa dandamachuudhaaf har'aan tana fakkii ammaa sagantaa ilmaan keenyaa kana godhannee keessaan ammoo nutiis wal arkinee baga Rabbiin dhukkuba badaa kana jalaa baasee jechuuf har'aasitti walitti dhufne. Hara tokkoon obboleeyyan keenya haa addunyaarraa dhukkuba kanaan nu biraa dabreef Rabbii guddaan ol ta'ee Rabbi rahmata haa godhuuf fira isaanii Oromoo hunda Rabbi haa jajjabeessu. Har'aan tana waldayni dubartoota Oromoo gammachuu ilmaan isaanii kan daangaa hin qabne hawaasa isaaniitii wajjin qooddatuuf har'aan tana har'a asitti isin afeere. Ilmaan keenya tokko kan yuunivarsiitii fixanii sadarkaa dalagaa harkachuurra jiran tokko immoo kan ulaa 12 fixanii yuunivarsiitii amma seenan tokko immoo elementarii irraa warra hayaaskuul amma seene tokko immoo daa'ima amma ol ka'e hegeree boruu warra elementarii seenu. Mee ilmaan keenya kanaan galatoomaa nuun ja'aa oggu takka. Abbootii haawwan ilmaan babbareedoo kana nuu dhalee nuu gumaache har'aan tana qoonni keessan qooda hangana jee hin qabne galatoomaa ilmaan babbareedaa kana nuu horuuf. Waldayni dubartoota Oromoo fuuldura imaammannisaa afaan Oromoo barsiisuu dubartoota keenya haalatti nurraa hafe ifitti fiduu dubartoota alagaallee ifii wajji if cinaa hiriirsee maalummaa keenya halaalatti sodaatan itti himuudha. Mee maqaa ilmaanuma keenyaa kanaan har'aan tana asitti walitti nu fide kanaaf jecha Rabbii jecha uumaa nu uumeef jecha dhiifama waliif goonee dantaa teenya obboleeyyan keenya ka biyyaa ka as jiru walitti dhufnee dantaa teenya jala akka deemnuun maqaa ilmaan kanaatiiniin isin gaafadha obboleeyyan kiyya. Har'aan tana silaa anas dhaabbadheen dubbadhu nama
oromummaa bu'uurse hundaatu nu keessa jira. Fakkeenyaaf warra akka abbaa urjii. Abbaa urjii as dhaabbachuun kiyya kun isiifi. Warra akka hiddii qawwee. Takkaa filaman ja'uu taakkaa addee maftuhaa.
من أتاكم أفنوا الرموت ما تشكوا يدك كنا نفتريت يوموتي قباتي أفانا فكاتي بيجي فانو ربو موتي موتو تاتي يوموتي قباتي أفانا فكاتي بيجي فانو ربو Teenyas gammaddee ba'uul harkanii akkasitti dabarsaa jirra amma gaa warraa waan kana qopheessa keessaa nama tokko qabannee dhiyaannee jirra itti dhiyaadhaan afeeraa keenya addee urjii boonna kana maaliif qopheessan maaltu itti isin kakaase. Duraan dursa jaalataa keenya galatoomii atii fi warri hegeree miidiyaa hoogganuu Abdusalaam illeen asitti nu argamtanii bu'aa arraan tana galmeessin kana nurraa waraabdanii hawaasa keenyaaf dabarsuudhaaf galatoomaan isiniin ja'a. Wanni waan kana qopheessinee fi amatoota dabre kana amata lamaan dabre kana akkuma beekamu dhibeen koronaa akkuma addunyaa waliigalaatitti nama keenyaa fi namuma guutuu dhufdee jirti. Kara tokkoon rabbiin baga dhibee sanirraa nu dandamachiise jechuuf. Kara tokkoon ammoo obboleeyyan keenya kan nu biraa deeme addunyaarraa rabbiin 8 jannata haa kennuu fi carraa kanaan ammoo ilmaan keenya kan mana barnootaatitti bara 2020 fi bara 2020 takka gammachuu isaanii hin godhatiniif nutis akka hawaasaatitti waan dirqama qabnuuf ilmaan keenya walitti finnee kara tokkoon wal barsiisuu ta'a ammoo kara tokkoonis nutis ni jirraa daa'imman lafaa ol ka'u kanaan ni jirraa hegeree Oromiyaa hegeree Kaanadaatiin jechuudhaaf. Fayyaadee galatoomaa addee urjii wanni kun egaa waan bareedaa ijoollee tanaallee gammachiisuu ijoollee tanaallee kakaasuu fuuldura isaaniitiif illee waan jabaa taajeetiin hawwa wanni kun akkatti fufuu Oromoon bakka jirtutti waan akkanaa kana akka ijoollee isaaniitti godhan dhaamsa maal qabdaaf? Jaalataa keenya beeytaa amata kurnaniin hawaasa dubartiidhaatiif dalaguu eegale kana ani bu'aa guddoodhaan irraa buufadhe ilmaan kiyya kara tokkoon aadaa isaanii ummata isaaniitirraa akkam fagaanne na godhe. Wanni kun wanni godhu ilmaan Oromoodhaa bikka jiranitti akka waliin irraanfanne yoo tarii dubraa fi dardarilleen asitti wal qaadhime keessaa bu'aa keenya ilmaan Oromoo qophii akkanaa godhanii fi yoo tarii asitti wal jaalatanii gaa'ela tokko arkatan gammachuun hawaasummaa tatanaa oliin hin jirtu inshaallah yoo rabbi je'ee yoo isin irratti nu deeggartan amata dhufu waan akkanaa kana daranii qopheessineeti hawaasa keenyaan as baafna jenneeti abdii qabna. Bareedaadha isin cinaa jiran nutis waan dandeenyuun humna keenyaa fi waan qabeenya keenyaan waan dandeenyu isin bira jirra ammaan tana wanni kuni ijoolleen ammaan tana 5 irraa 6 irraa takkarraa lama askeerraa hundaa'u hanga yuunivarsiitiitti wanni kana asitti walii ijoollee tana walii fiddanii ijoolleen tun akka gammaddee akka wal barattu aadaa Oromootis barattu waliis barattu godhuu irratti wanni kun qooda guddaa qaba. Uummanni Oromoodhaa waan akkanaa kana godhee ijoollee isaanii akkatti walitti dhufanii fi wal agarsiisan godhuun isaanii dirqama hawwanii fi abbootiidhaati isaanii abbootii fi hawwatiin nuti noo maal jetta? Takka jaalataa keenya ijoolleen arraan tana asitti walitti qabne kuni tokko ijoollee yuunivarsiitii fixee dalagaa eegaluu deemti. Takka immoo warra hayaa iskuul fixee amma kolleej amma yuunivarsiitii seenuu deemu. Kaan ammoo warra elementarii irraa karaa hayaa iskuul deemutti jiru. Kaan ammoo daa'ima hegeree boruu hegeree Oromiyaa hegeree Kaanadaati. Nuti kana keessatti haawwanii fi abbootiin shoora guddaa taphatanii ilmaan keenya kanaaf bu'aa hegeree akka buufnuuf isin hundinuu wanni isiniif dhaamnu abbootii haawwan wanni kana godhuun amatu yoo danda'ame baatii 6 illee yoo godhan ni jirraa hawaasni jiru waan akkanaatiin beekamuu qaba hegereen boruu amma nuti waan kunne ijoollee tana ijoolleen tun akka agartu kanatti nama hisaabaa miti nuti irra warri dhufnee warri nama 100 oli kana keessaa ijoolleen firiin takka yoo wal baratte anaaf bu'aa guddoodha. Kanaaf jecha Oromoon bikka jirtutti waan akkanaa godhee ilmaan keenya walitti fidee carraa tanaan ummata keenyaan irratti afeeruu barbaada. Fayyaadee galatoomii
waan kana godhuu keessaniif hedduu galatoomaa isinin jenna akkuma gartee hawaasa biyya tana jiruutti wanni isin gootan kun waan nama boonsuu waan irraa nuti hunditti boonuu qabnu jabaadhaa fuulduratti fufaan afeerraa keenya galatoomeetis waan gaafii deebi'an wajjin goote jecha. Galatoomii hegeree miidiyaan hanga dhaabbatee fi Absalaam Suuteen bara dheeraadha miidiyaa irra jira asitti osoo hin ta'in ilaa Ijibtiirraa Suudiirraa waan nama takkaa hifadde hin ja'in warra hangammaan tanaa ilmaan Oromoo tajaajilutti jiru Absalaam keenya bilisummaa. Galatoomii egaa hunda dura isinillee galatoomaa waan itti jirtanii fi wanni as dhufneef waa'ee ijoollee barattoota naannawa Torontooti tan waggaa 2001 ijoollee eebbisuu irratti qooda fudhachuun waan silaa yeroo dheertuu dura godhuu turre beete haalli kun naannawa kanatti hin beekamne ammoo waan haaraa waan ajaa'ibaati waldee dubartoota Oromootu qopheesse isarraa qooda fudhachuudhaaf dhufnee sagantaa gaarii qopheessan haa galatoomanii isinillee wanni warri waan kana galmeessitan seenaadhaaf har'a guyyaa jalqabaa ta'ullee kadhumaatiif jalqabaati seenaadhaa seenaa kanarraa qooda fudhachuun hundaafuu gaariidha tanumaan jaaga galatooma. Fayyaadee mee obboleessi ati hoo maalitti hidhatta? Maalti galatooma hir'ina harkadhee asirratti dhiyaachuudhaa fi sanaan dura wanni galatoomfachuu barbaadu warra hawaasa dubartootaa hawaan kana yaadee qopheessee daa'imman keenyaaf har'aan tana hir'ina qopheessee asirratti giraajuweeshinii isaanii kana arkuun hedduu waan gaariidha haa galatoomanii fayyaadeyaa jennaani akkasuma isinillee galatooma asirratti argamtanii qooda galtee ijoollee tanaa asirra waraabdanii gadhiiftanii wanni kun amma eegallee akkuma abbaan urjii jedhee fuuldura waan itti fufamuu qabu hawaasa keenya keessatti nuti irraa arma dhufnee ilmaan keenya gartee biyya kana barsiifannee darajaa tana geessuun waan guddaadha akkanumatti illee fuulduraaf akka ijoolleen teenya gartee itti dhuftulleen karaa kana deemtu abdii guddaa qabna kanuma gaa'ee galatoomaan jedhan. Fayyaadee Wobadriyatoo waan kanarratti maal jetta? Akkuma deddeebi'anii manguddoonii fi hawaasni keenya hundinuu jechaa jirutti dhuguma hawaasan magaalaa kana keessa jiran naannawa Torontoodhaa kana qubatan yeroo waan hedduudha nu dura eegalanii jiranii nuuf akka hawaasa Oromoo naannawa kana jirutti wanni kun isa duraati nuuf. Bara dheeraadhaa haasawaa turree hojiirra oolchuudhaa fi hedduu yeroo dheeraa nurraa fudhatee ammaan tana karaa waldaa hawaasa dubartootaatiin wanni kuni har'aan tana hojiidhaan argamuun isaa gammachuu daangaa qabneetu natti dhagama achumaan isaanis galatoonfachuudhaan barbaada. Dhugumaan siin jee wanni kuni egaa akkuma atuu beektu waldaan hawaasa Oromoodha magaalaa Torontoo kanatti ganna 30 lakkaawwatee jira. Hanqinoota akka hawaasatti qabnu kana keessa waldaan dubartootaa wanni kun qaama gartee hir'ina keenyaa ta'uu arkanii waan kana har'aan tana bifa kanaan nu qopheessanii ijoolleen teenya gammachuu isaanii kanarratti hawaasa guutuu akka maatiitti nu affeeranii waan isaan galmeessan kana arkinee wajjin gammachuu hirmaachuudhaaf dhugaan siin jee gammachuu guddaan natti dhagahame. Ijoollota amma giraajuweet kana godhe kana hoo maal jettan gammachuu isaanii tana walitti qabate? Egaa isini seenaa akkuma Oromoon seenaa isaa tolfachaati deema haga ammatti egaa isini murna duraati bara tarii isinis ilmaan horattanii Oromoon magaalaa Torontoo qubatee jiru akka hawaasatti giraajuweeshina kan durdursoo qopheesseef nuyi jechaniiti seenaa keessatti dubbachuudhaaf jiraattanii baga gammaddaniin jaalachumaan. Galatame Boobadari galatame. Wanni har'aan tanaas dhufneef hawaasni dubartoota Oromoodha ka Torontoodha qophii ijoollee teenya kindergaarten irraa eegaltee hanga yuunivarsiitti bara dabre 2020 fi barana 2021 eebbifaman isaaniif asitti badhaasaa fi waan qophii bareedaa kana qopheessaniif as dhufne sababa covid jecha amataa fi cinaa dabre kana ogguu ijoolleen madrasaa fitte guukaan mana barnoota godhan turanii amma sana waan godhuu hin danda'amneef
maanurraa hafa jaanii dubartoonni keenya akkana waan kana qopheessuuf hedduu haa galatoomanii qophii bareedduudha waan jajjabeessamuu qabu. Khataraa duraatittuu akkana ta'e hegaree waan biraati inshaallah haa galatoomanii hedduu nama gammachiisaa wanni arra godhame kun ijoollee teenya xixiqqoo amma dhalataa amma lafa ol kaatuu fi gurguddoodhaafis fakkii gaarii ta'a. Ijoolleen hogguu kanatti obboleeyyan isaanii har'a gurguddaa kana kan yuunivarsiitii kolleejii haayiskuul irraa giraajuweet godhe kana arkan isaanillee hamileen itti keessa uumamteeti waan keessatti farkanii jecha abdii guddoo kannaafi kun hawaasa keenyaafis waan gaariidha. Warri dhufee isaa galatoomanii warri dhufinillee inshaallah amata dhufuus akkanuma waan godhamuuf jecha sanirraa illee akka nafne qooda irraa fudhatanii hedduu waan gaarii waan jajjabeessamuu qabu galatooma akkasumatti abbaa Abdallaati Segeree Niwus Miidiyaa Neetworkiin hedduu haa galatoomu bika hajaan Oromoo dhimmi Oromoo jiru hundatti osoo dadhabne hin jenne akkana bika dhaabbattanii rabbi kee yaada keessanis ni haa gootu galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Wanni har'a addana dhufnee fi koovidii fi amata darbe ijoollee giraajuweet taatee fi bakka takkatti illee salabreet hin taanee fi akkuma kanuma sababeeffachuudhaaf dhaabni dubartoota Oromoo Kanadaa ijoollee teenya gammachiisuudhaaf salabreet goonaaf jedhanii har'a sagantaa kana qopheeffatanii akkuma argitanitti ijoollee teenya giraajuweeshin isaanii waraqaa kennaniifi jechuudha. Fayyaadee galatoome ijoolleedhaaf hoo maal dhaamtamee asumaan? Ijoollee wanni dhaabuu fi jabaadhaa baradhaa hawwan keessan isin booda jiranii abbootiin keessan isin booda jiranii barnoota malee wanni nama baasaan jiru baradhaa yoo barattan bakka guddaa geessanii yoo barattan nama taatanii barnoonni isiniif hedduu faayidaa akka qabu barnoota jedheetiin dhaamaaf. Har'a wanni as dhufnee fi giraajuweeshin ijoollee teenyaa har'aan tana dhugumatti haawwanii fi abbootiilleen obboleeyyan Oromoon guutuun hawaasni waldeenii dubartoota ijoollota gartee COVID-19 kanaaf giraajuweeshina godhuu dadhabde har'a walitti fidanii ijoollee teenya giraajuweeshina nu goosisanii nu gammachiisanii gammachuusaniif har'a nu hundinuu hawaasni Oromoo kan Turuntoo fi naannawaa isaa asitti walitti qabamnee jirra. Anilleen akkasumatti intalatiyyaa yuunivarsiitii giraajuweeshin godhee bakka isii bu'eetumaan as jiraa jechuudha galatooma. Leensaa Ahmad. Galatoom. Haadha Naayilii isinoo maaliif as jirtan har'aan tan? Nuti illeen akkuma Indiyaa jettee gammachuu ilmaan keenyaatii fi dhufnee giraajuweeshina isaanii baga rabbiin asiin nu gahee rifaatuu COVID-19 irraa illee rabbiin nu hambisee asiin nu gahee gammachuu isaaniitiif asii waliin dhufnee ammallee kan akkasuma wal faana gammadu rabbi nu haa godhu jira. Mana keessan keessaa eenyu giraajuweet godhe? Mana kiyya keessaa Alii Xaahaatii fi Bahruddiin Xaahaati. Galatoom. Har'a giraajuweeshina ijoollee godhee kanaaf as dhufnee siin jira. Mana keessan keessaa eenyu giraajuweet godhe? Urjii Jeelaan. Meeqa giraajuweet godhe? Jaarraa hara torba. Galatoom. Barnoota duruu finne. So Sunif, we're celebrating. I like to be in the Oromo community and show face and stuff like that. That's why I'm here. And I graduated as well today. Why are you here? No, why? Graduation, right? Yeah, mine. Maqaan kiyya Asiroraas. Waan ifi maktana dhufe akka graduate go to high school era. Galatoom. Obletii tia wajjin dhufe akka huguusin graduate go to wajjin celebrate goda. Graduation. For who? For all graduates of. Including you, right? Yeah. What grade you have to graduate in? Graduating from grade 8 to grade 9. Thank you. I'm here for my graduation. I'm graduating from grade 5. And yeah. Going to grade 6? Yeah, I'm going to grade 6. All the way to university and PhD too, right? Celebrate our Oromo youth for their graduation. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Har'a guyyaan kun guyyaa gartee gammachuu ilmaan keenyaa gartee isaan gammachiisuudhaaf hawaasa keenya gammachiisuudhaaf asitti walitti argamnee dhufne obboleeyyaa keessallee saahiba dheeraa amata meeqa xaliyaanii hojii turre asii wal agarre kanaafuu gammachuu takkaan dhaga'ama ammallee gaa ilmaan keenyaa fi hundaas ilmaan akaakoo ta'an hunda gaa rabbiin asitti waliin nuu qabe
Kanaafuu gammachuu isaaniitiif asii walii argamee jira. Oromoonni hundaa'u haa galatoomu warri waan kana qopheessallee haa galatoomu. Rabbiin fuuldura rabbiin nu haa oofu. Waa hundaa'u bilisummaadhaan insha Allahu ta'ala mirgi Oromooti bilisummaadhaan rabbi nu haa jaaru. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Galatoomi obbo Saalis galatoomi. Guyyaan har'aa guyyaa garaajuweeshina ijoollee hanga yuunivarsiitii irraa hanga ilaa kildaagaadeen eegalaa amata gireed waaniitii irratti asirratti garaajuweeshina godhaniif badhaasa saniitii fi walgahii ijoollee wal garsiisuu fi wal barsiisuudhaaf asii dhufnee asii jirra gammachuma saniitiif. Gammachuu akkamii isin dhaga'ama? Gammachuu guddoo haa galatoomanii dubartiin hawaasa Oromoodhaa ta'an kana qopheessiteellee hedduu haa galatoomanii akkana ijoollee waliif fidanii walillee barsiisanii walirree agarsiisanii waa hedduu walirraa dhaalchisanii haa galatoomanii jenna gammachuu guddoo. Fayyaa ta'e galatoom. Har'aan tana dammaftuu maaliif bakka tana walitti dhuftan har'a? Har'a wanni walitti dhufneef gammachuu ijoollee keenyaa giraajuweeshina hawaasni dubartii nu qopheessanii fi akkasitti as dhufne. Hedduurraa gammadnee isaanillee haa galatoomanii ijoollee keenyallee sababa sanitti akka wal arkanillee asin nu godhanii wanni akkanaa akka koominitii adda addaa keenya keessatti akka nu jabaatu hawwiidhaan eeyna galatoomaa isinillee nu bira dhuftanii akka nu dhaabbachuu keessaniif galatoomaa galanni keessa bilisummaa ta'uun jaaga. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophiin keenya ammaan tana hanga ammaan tanaatti fufaa ture gammachuudhaan kunoo ammaan tana xumura dhageenyee jirra. Hegeree News Networkiin bakka sanatti argamee qophii adda addaa isin garsiisuudhaaf isin bashannansiisuuf isin faana turaa ture ammaan tana xumura dhagee jira galatoomaan afeerraa keenya laayikii fi sheerii isin dagatinaa Hegeree News Networkiin bakka jiru bakka hundatti hawwii fi yaadaa fi qalbii uummata Oromooti tanumaafuu galatoomaan isin jaa halkan gaarii.